Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota sagantaa faaya addunyaa. Sagantaa keenya faaya addunyaatiin hambaalee seenaa nam-tolchee fi uumamaa kan sadarkaa idila addunyaatti beekamtii guddaa qabaachuudhaan galmeelee hambaalee addunyaa keessatti barreeffaman qabannee torbaanitti guyyaa tokko kan isin biraan gahaa turre yoo ta'u, sagantaa keenya kanarraa keessatti immoo seenaa masaraa jaalaa yookiin ammoo Taaj Mahal jedhamuun galmee guddicha addunyaa keenyaa keessatti barreeffame kaniin qabadee dhufeedha. Amma xumuraatti na waliin turaan afeerraa kiyyam. Taaj Mahal hambaalee seenaa ajaa'ibsiisoo addunyaan qabdu keessaa tokko yoo ta'u, biyya Hindii magaalaa Agraa keessatti argamam. Ijaaramni Taaj Mahal waggaa baay'ee kan qabuu fi falaasamni bu'uurummaa jalqaba ijaarsa gamoo kanaa hiikaa baay'ee kan of keessatti qabudha. Uumamuun hawaa fi aadamirraa jalqabee jiruu fi jireenya addunyaa tanaa jaalalleewwan lamaan yookiin abbaa manaa fi haadha manaatiin dabaalamaatuma har'a gahe. Seenduubeen Taaj Mahalis mul'iftuma isa kanaati. famu doolaara biliyoona tokko oltu
itti baafame. Maqaa jaalalaa Shaajaan haadha mana isaa itti yaamu Roozii Moneveeraa jechuudhaan yaamuu ture. Akka hiikaa afaan Hindiirraa gama afaan Oromootti yoo hiikamu gamoo jaalalaa takkitti jechuudha. Garuu immoo maqaan namoonni ittiin beekan Muumentas maal jedhaniitti beeku. Taaj Mahal galmee guddicha UNESCO irratti kan barreeffame bara 1986 yoo ta'u akka addunyaatti namoonni baay'een daawwachuudhaan sadarkaa 7ffaa irratti argamam. Yoo xiqqaate waggaatti turistoota miliyoona 7 oliin daawwatamaa jira. Taaj Mahal hambaalee seenaa kanneen keessaa wanti adda isa godhu iccitii jaalalaa abbaan manaa haadha mana isaaf qabu kan ittiin agarsiifamu jedhamee beekama. Taaj Mahal sa'aatii 24f banaa waan ta'eef halkanis ta'ee guyyaa turistoota baay'eedhaan daawwatamaa jira. Taaj Mahal yeroo ammaa kana mallattoo mul'iftuu biyya Hindii akka ta'etti beekamullee walitti dhufeenya Indoo Islaamik keessatti bakka guddaa qabuu fi musliimonni baay'een akka iddoo bashannanaatti itti fayyadamaa jiran. Taaj Mahal keessa isaatii masgiidota 2 kan qabuu fi akeektuuwwan mallattoo musliimaa kan of keessatti qabateedha. Sabasu dala areda sheka banito golfa mata waye sitarasu dala bareda ke sagamifo garamani waye gubatera aha jabota be shanobasi baredana haya fuda tera gurbata emima kenolasi la fakaba waye baya basa dala hula mulko tokundedi ana gera waye na emasa dala Koya shunge, me chim chim gona. 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 Mana tijaratin bekantala kulenga ba dapinoti. Nama tijaratin bekantala nama garano kateti. Haku kadin waye lagachisa aha hidanare wadaroda na dungadu waya ganna disi gurbabe yambare madakoda kumarantu mantu mayantala amartika lotokoe turaman sirra kutayantala gurbatika rotokoe dalachobi negala ya gurba ya gogawa rabesae shunge, me chim chim gona. Koya 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 shunge, me chim chim gona.